dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu gaaffii fi deebii jaashurrubbee waliin taasifne isiniif dhiyeessinaa haga dhumaatti nu waliin tura. Hello. Akkam nagaa jirtu jaashurrubbee? Jirra akkam jirtu? Nagaa jaashurrubbee affeerraa keenya kabajanii gaaffii fi deebii nuuf kennuuf hayyamoo ta'uu keessaniif galatooma. Odeeffannoo maddeen qabatamoo waraana irraa nu ga'aa jiruun rakkoon akka isin mudatetu himama. Mee maaltu isin mudate? Amma wanti jiru kaleessa ture. Ammoo murtii isinitti deebinaa jedhanii murtii isaan kaan keessatti immoo murtii namuma tokkotti murama ture akka seeraatti kan nuti beennu waan seerri akkatti cabes akkatti seerri ajajni fudhatamuu didetu hundayyuu ganuma beenna kana keessatti waan hin kaase isinitti mun qaba amma gabaabumatti kaleessa kanatti ta'ee abbaan badii kanaa yookiin dhabinsa kana kan fide abaluudha otoo hin jedhiini seeratti dhufanii jechuudha. Seera yeroo isiniin jedhu qaankeetiinis anaatiinis seeraaf bitanii jechuudha. Tole jaashurrubbee hidhannoo hiikkattanii akka turtan naaf kaaftanii jirtu. Maaliif hidhannoo hiikkattamme? Gaaga'ama jiru hir'isuuf jecha meeshaa kun lafa kaa'eera jechuudha. Kanaan duras meeshaa lafa kaa'ee hanga lixaatti dhufeera. Eenyuyyuu dhufne abdiin hin dhufne sanyiin hin dhufne eebbisaan hin dhufne sana keessatti dhufee fakkeenya ta'e deebee hojiis immoo ergasii dhufee bu'aa dhaabaa meeqa buuseera jechuudha. Kana keessatti kaleessas sanumatti dhufee jechuudha. Kaleessas seerri maaliif qabaan jechaa ture? Seerri haa cabuutti immoo to'annoo jala na oolchame jechuudha. Maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Yoonni ajaja fudhata ta'e. Yoonni ajaja fudhatu ta'ennaan immoo anis ajaja fudhatu jechuudha. Inni hidhannoo hiikkate, shoddeen hidhannoo hiikkate giddu galeessa irratti walitti dhufna akka fora waraanaa godhannee jechuudha. Anis waraana qabaddee dhufa, inni hidhannoo hiikkate yaa dhufu, kan kana booda yoomiyyuu ta'ennaan uummata Oromoof hin ba'e, boodus uummata Oromoof hin wareegamu qofattoon ta'u uummata Oromoof. Lakkii ani haadha manaa kootii na jalatti buluu qabda akka barbaaddetti abbaan jedhu yoo jiraate immoo kana barbaade naaf ichisiisatu jechuudha. Kanuma isin jechuu barbaade. Tole akka to'atamtanii turtan naaf kaaftanii jirtu. Akka isin to'atamtaniif ajaja kan itti kenne jaalmarroodha moo jaashoddeedha? An abbaa ajaja buusan beeku shoddeen dhufaan jira hangan uffatti shurrubbeen maneedhaa turaa jedhee haase. Kanaan dura eessa ture shoddeen yeroo eebbisaan as ture yeroo seerri hojii gadi laaqamaanii eessa ture shoddeen addana ture miti. Jaarmiyaa mooyyuu qabateen turre olii gaddii jechuudha. Har'a naa dhufaa erga lafa sirreesse erga waraana waa meeqa godhee mee rikkeerdii man kanaan dura cabsineyyuu lolchiiseyyuu rikkeerdii kanayyuu ufee cabsu ni dhiiradhaati. Kanatti nama jabaate silaa namni jaallatu. Isin waraana akkamitti hiikkattan? Maaliif hiikkattan? Ifa naaf godhaame. An kaleessa seera kabajee irraa hiikkame narraa hiikamee hiikamuu koo hin jaallannen fedhii koo dhalan hiikkadhee jechuudha. Waan ani hiikkadheefis hin beeku garuu gaaga'ama jaallan gidduutti hir'isuuf jedheen hiikkadhee ergasii waraan dhufee mooraatiin na baaseera jechuudha. Jaashurrubbee ammas hidhaarra jirtu? Laakki ani manuma hidhaatiin bahee jechuudha. Namuma waraana gidduun jaan. Mee furmaanni isaa hoo maal ta'uu qaba? Warraaqsan addana jira lafa birgeedii isaatti haa deebi'u. Kanarra dhaabbanne jaalmarroon seeraaf to'atamaa jechuudha. Qaamni jaalmarrootiin seeraan to'atu hin jiru taanaan immoo qabsiisuu qabsaan jiru anis ajaja irraan fudhatu. Ajaja kanan fudhatu taanaan inni waan ajaja natti kennuu hin qabu. Dhibdee fi mufiileen akkasii zooniilee waraanni kun keessatti socho'u keessatti mudachaa akka ture quba qabna. Kan keessan kana maaltu adda godha? Dubbichi akka dubbii giddu galeessaa, dubbii kaabaa, dubbii kibbaa miti jechuudha. Gabaabumatti ani gaaffiin koo jalqabaa jaalmarroorraa eenyu hiikaadha namni hiiku jiraatennaan immoo irraa naaf hiikan. Kanaaf jaalmarroon hidhannoo hiikkatu malee furmaanni hin jiru jechaa jirtu? Aan ammayyuu sitti mee furmaanni tokko kan hin jire nan beekaa jechuudha. Furmaanni tokko kan inni jiru eenyutu hidhannoorraa hiikaadha shordeef jaalmarroorraa jechuudha. Tokko gaaffiin koo kana qaamni sun naafaa dhufu qaamni isaan to'achuu danda'u akka waraanaatti isaan malee kaa wayii miti jechuudha. Yookiin immoo waaqa wayii miti. Rabbii wayii miti irraa naafaa hiikamu isaan irraa jechuudha. Kanaan duratti meeshaa lafa kaa'ennaan eenyuyyuu eegumsa tokko malee lixan dhufeen. Na beektaa jechuudha. Har'as immoo kaa'ee lafannaan daa'imaafuu kaa'eera lafa. Namni kun nama caasaan sanaa gadiite jechuudha. Badeessuu hin danda'a kaleessa. Tole jaashurrubbee akka ajajaa waraanaatti sadarkaan hidhannoo waraana keessanii maal irratti argama? An bireenii 8 hin jira. Inni bireenii 1 hin jiru. Taakkiyaatiin hin jira. Bitameeraa fi kaleessaa jechuudha. Mee akka waraanaatti qunnamtiin ajajoota waraana olaanoo fi isin gidduu jiru maal fakkaata? Halli samee akka haadha manaa ofiitti yeroo barbaadan meeshaa lafa kaa'e yeroo barbaadan hojii barbaadan namatti kennu sun an fudhadhu beekaa yeroo jibban bahe manaati. Kun immoo roorroodha waan biraa tokko miti. Sababiin iftoominni ajajoota olii fi gadii gidduu hin jirreef ajaja hin fudhadhu jechaa jirtu? Hunduu bo'oo tokko keessa deemaa jiru isa bo'oo tokko keessa deemuuf immoo isa wareegama meeqa kaffaluuf immoo akka barbaadde goota taanaan maalni ani waan wallaale miti bara qabsoon kun hin burjaajee hin jedheen malee bu'aana caalaan fuulleen
Akka ajajaa waraana tokkotti bu'aan isin buuftan maal fakkaata? Miti ni man eenyu bu'aan caalaan bu'inee jechuudha har'aan kana siin jedhe. Eenyu beekamaadha beektaa kun eenyu beeka kana garuu kallichi akka haadha manaa keessatti olii ganna gurguraaf jechuu hin dandeessu. Isin karaa sirrii irra jirra jettanii yaaddu? An karaa sirrii irra jaallan gidduutti wareegama kaffaluuf ammayyuu qophiidha. Eenyutti muka qottoon ta'u nama na barbaachisu dhufetti immoo yoomii kennan ofirraan deebisaa jechuudha. Namatti ajjeesu immoo dursitee ajjeesuu filatta waan ta'eef uffanni ajjeessu. Yoo waan isin jettan fudhachuu didanoo? Jara sana to'annoo seeraa jala yoomiin oolamate haa oolan. Oolan walitti dhufna abbaa seenaatti walitti dhufnaa jechuudha. Rakkoo akkamii wareegama meeqa kaffallee abbaa seenaatti dhufna. Dhiifama Jaashurrubbee jaalmarroon fa'aa hiikkatanii to'annoo jala haa oolan jechaa jirtu? Qaama inni isaa ilaalu hundatti nan hima achitti fannifamaa jechuudha. Kallattii isin irra sochootan irra maaltu jira? Waraannoo haala akkamii irratti argama? Madoo jira, mooraa leenjii eegaleen jira. Kana keessatti namoonni dadhaboo hedduun mooraan ni jira jechuudha. Gaafachuu ni dandeessu. Mooraan naannoo afurii moo kamtu jira? Surreeshin hundi isaa harka keenya laata. Ani irraa dhaabennaa waraanni kun hin facaayyuu waan fayyadamu tokkoyyuu hin qabu. Baddaarra diina jira jechuudha. Sochii diinaatu jira. Kanaaf jecha waraana asirra jiru warraaqsa ammarraa kaasaatii gara birgeedikatti deemu jedheessa. Hin deemu taanaan waan biraatu jira taanaan aniyyuu furmaata kan taa'u. Waraana kana kallattiin kennaa jechuudha mooraan madoo hundumaaf. Mooraan leenjii akka jiruu fi madoonis akka jiru naaf kaaftanii jirtu. Mee furmaanni maal ta'uu qaba? Jalqaba irratti warraaqsaan kallattiin lafa kana gadhiisuu qaba kun ejjennoo kootee jechuudha. Jaallattees gudditee fi warraaqsaan asirraa gadhiisuu qaba ittiin himaa jechuudha. Hayyee yeroo keessan qaalii irraa hir'iftanii yaada nuuf kennitan.